akkanuma kun. Doktor. Dubbiun ila balleessite wal. Hunda dura baga rabbi nagaa waliin nu deebise. Yeroo sadaffaadhaaf obboleeyyiin kiyyaree fujaanii gaafa duraa alagaa jalaa dheefa isin dhufu ni yaadatanii sanboota eessa dheessitaan achi deebii jettaniiti kafanaas eeboos nakkanitanii achi na deebiftanii waadaa walii galle wanni alagaan gaafas nu ka'eef wanni alagaan nuti duuleef nu tuffatee jenne tuffii jalaa akka ibbaan waan nama tuffataniif sana hubataniit humna ta'anii warra sodaataman warra kabajaman ta'uun barbaachisaadha. Kana ta'uuf immoo waan nama jalaa hir'ate guuttachuun nu barbaachisa jennee waan nu jalaa hir'ate keessaa tarreessine wal gargaarsifannee rabbis gargaarsifannee waan waadaa walii galle bakkaan geenye bara deengaddaa walitti deebine. Bara deengaddaa waggaa walitti deebinetti waan qalbii keenyaa biyyaan gahanne qalbiin gahanne bakkaan gahanne qilleensa oromiyaadhaa bilisoomsine kanaaf immoo tumsa rabbiitii fi ummata keenyaatiin gara dachii keenyaa bilisoomsuutti tarkaanfachuu qabna jennee waadaa walii seennee addaan galle barana hanga tokkos taatu ummanni keenya guututti illee bilisoomuu baatu gabrummaa sammuu jalaa bahee sodaa injifatee yeroo walitti deebine waan ta'eef galata rabbiitiin jira. Gara haasaa irraa akkana si godhuuf na gaafatan keessa osoo hin seenne isin ummata keenya Atlaantaaf naannoo kanaa yeroon deebitanii nu gargaartan nu bira dhaabbattan ulfaadhaa wayyoomaa baga nuu dhuftan ammallee nuu jiraadhaa nu biraan hafinaan jira. Waldaaleen hawaasaa, waldaaleen amantii, kan dubartootaa, kan dargaggootaa akkasumas bifa adda addaatiin abbooshaaleen ijaaramtan gargaarsa OMN osoo addaan hin kutin godhaa jirtan ulfaadhaa galatoomaan jira. Koreen OMN as jirtan yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo hojii adda addaa qabsoo biyya keessa jirtu gargaaruuf tattaafataa jirtanitti qophii kana qopheessuu keessaniif ammallee jabaadhaa nu boonsitan. Atlaantaa waggaan yaadadhu manguddoo isiitiin yaadadhu. Manguddoon teenya gaafa balleessine nu gorsitan gaafa nu ka'anillee nurraa qaqqabdan gaafa nu gallaafanne sun nu qabdan ulfaadhaa waan tokkoon isin himu. Yeroo hamileen naga buute Abdullah Suleetiin yaadadha. Obbo Abdullah Atlaantaan osoo sirreerrallee jiraadhe wasaasaa yoo na fidan nan waka'u nuti Abdullah Sulee waan yaadadhuuf rabbis nuuf haa dheereessuun bite. Akkasumas warri miidiyaa Zubeer kan yeroo hunda bakka hundatti waraabee akka duritti illee waraabee manan kaayatu OMN itti erguuf galatoomi jennaan Zubeerii. Har'ammoo Zubeer nama isaan dorgomu taati nama isa tumsuu jira. Gurbaan kun YouTube duuba akka hamattanii beeyna gurbaan waa alagaa miti ilmuma gammadaa diimaa saniiti ilma keessanii Alamaayyoo gammadaa fi tiima YouTube yeroo ummata nuufillee ummata kaaniifillee miidiyaan Itoophiyaatii fi miidiyaan naannoo sanii akka dagaaguuf shoora isaan taphatanii ulfaadhaa irrallee dhufu keetiif galatoomiin jaalessa. Eegaan akkas jee haasaa irra goonu keessatti qabxiilee takkaa lama tuttuquun barbaada. Kaduraa dhimmi wayyaanee fi Oromoon takkaa nagee walitti argatanii hin beekan. Dhimmi wal dura dhaabbannoo mormii fi qabsoo
مرة وما تنفيذه لما ماستر بلاني في النادي والكبد لما ماستر بلاني في النادي والكبد وانت ماستر بلانين كوني مالي جنة إرد الدبنة دبتشو ويانا واني سبافتف واني تشيكته إرد نجيبته دوغودا ديم توف مالي أورامو نمو بحريان كاباكيبان تيكابودان مالو ما دبما ماستر بلاني تنا تشيكي تنكا إكاجي وطانا إرد الدبنة وليادا تشيسون وان برباچي ساعة إف إما ماستر بلاني وبچون برباچدار لافيفنه وقالا لو كويانين جتو في نموني برا جانتي ماستر بلانين خرورا مغالا فينفنه غديسو نانو سميسون سوتي دوغان جرو غرو ماستر بلانين اسان بافتن اكو مكان سالا لوتي خرورا موميچ لفا اورومو غبتو نانو اندستري جرو في مغالتي غدو بير جرو اكما فينفنه مراني غدانيتي لفسان الراموراني ديمودا ولا ما أبغان كنا قلنا جرم تاكو لا أورمو لانه الرابو كاسودان أورمو أشيدو لافي سودان أولان توما دينك سبا ساني جاودا بربادن كنا وكان جورا غاني رچيسون بربادن هنگا برا كمالا ما في توكو تيتي هنگا غافا دمبكا كني تيتي ميشن تكاو ارغمني TPLF تግራይ ጉዲሱ ለቱ ኦሮሚያ ስትደማ ትግራይ ትልማ ኒ አደተን ሰንቱሪ በረኩ መለማ ቶኮረቲ ወኒ መለሳን ውበቴ ማቲ መቀሌ ጃረኒ ወርሻ ይወ አደተን ወርሻ በርፍንፍኔ ኦሮሚያ ከይሳ ወርሻ ቡቃሰኒ ትግራይ ዳውት ረበረሰ ወኒ ውበተማ sun naannawa sanitti olaantummaa isaanii eegsisuu akka hin dandeenye keessattuu egartiraa wajjin wal lolan booda waan isaan keessaa hubatanii keessaa tokko biyyi isaanii guddattee industiriyaal ta'uu dhiisaati lammiileen isaaniitu maqalatti 5,000 kafalamuuf irra finfinneetti bushooftitti 1,000 dalaguudha filatte ijoollummaan isaanii kanaaf olaantummaa Tigraay naannoo isaaniitti naannoo gaafa Afrikaatti eegsisuudhaaf توفتان تغراي نانو تغراي غودي سودا نما هيمباسو كجاو جلا موري مالس كنا تغراي حاره جدو غلا اوروميا تجارون برباچي ساري يعني دوفا راغاني نفيت دبلخان بركو ملما انغا بركو سغل تامي توكو هانغا كو ملما توكو تيتي policy Ethiopia da kano ganamatu ture agricultural led development guddina dinagdee dagaagina takka misooma qonnaatiin masakamu kan qonnaan bulaa jiddu galeessa godhate jedhee deema ture bara 2001 odoo achi hin geenye yeroo sanitti poolisiin ture maali mootummaan lafanii qaba uummata wajjin jaanitti irra deemaa turan san booda yeroo yeroon ejjennoo isaanii kana jijjiira guddina dinagdee dagaagina magaalaatii fi babal'ina industiriitiin hoogganameen guddatu qabdi yaada jiru bitan dubbiin lafti gurguramtu hin jijjiiramtu lafti ni gurguramti ni jaracharamtiin bakka bu'e qonnaan bulaa qabannaan warra magaalaa sossobnaan dhufe jechuudha seerota adda addaa baasan seera liizii seera land bank jamu kanarratti sirriitti hubachuu barbaadan presenteeshina obbo Buzuwarq Minnesootaatti godhe sirriitti dhaggeeffachuun barbaachisaadha seerota adda addaa tooftaa adda addaa fidu eegatan kanaaf keessattuu dhimma Oromoo laallatuun tooftaan lama gurguddaa as baasan kalafaan wal qabatu tokko lafti baadiyyaadha lafti qonnaa maqaa investimantiitiin qonnaan bulaa harkaa fudhatamee investoroota kennama dhugaadhaa investoroonni adda alaa hedduun dhufanii lafa xixiqqaa lafa amma gurguddaa maqaan dadhan fudhatan irra caalaa garuu lafa Oromiyaa keessaa fi Gaambella Beenishaangul keessatti hektaara miliyoona 3 ta'uu Oromiyaa keessa miliyoona 2 ta'uu kan fudhate irra caalaa isaa loltoota TPLF kan dura ilmaan Tigraay lafa qonnaa irratti naannoo Finfinneetti fi naannoo magaalaa gurguddootitti tooftaa qonnaan bulaa buqqaasuudhaan of qadaabuti
odwaasinin bayin kuma lama jaha kuma lama torba kuma lama saddeetaan Oromiyaa dhaqaatiin ture. Naannoo kana keessa deemaatiin ilaalaa ture. Egaa Oromiyaa irraa naannoolee Finfinnee kana muran booda lafti Chirchiiroo seenan. Maal godhan? Lafa qonnaan bulaa eega qarshii hektaara kaaree qarshii 17 irraa bitanii booda saama gurguranii maallaquma sanirraa argatanii fi biillarra jaalatan warshaarra jaalatan. Ka abaaboorra dhaabatan, ka dachiirra qotatan, ka warqii irraa saaman saniin dhufuudhaan naannoo Finfinneetitti if duroomsan. Let me make it simple. Master planning jechuun tooftaa qabeenya Oromoodhaa saamanii daldala Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa godhamu dominate godhanii handhuura Itoophiyaa fi Oromiyaatitti Riippaabilika Tigraay ijaaruudhaati. Kana hubachuun barbaachisaadha. Kana immoo wanni godhaniif maali? Economic outer yookiin immoo the central economic move bakka jiru sanitti diinagdeedhaan olaantummaa yoo ka qabatan taate akka saba xiqqaa tokkotti osoo boru siyaasarraa akkan gurra bu'an ni beekan. Boru yoo siyaasarraa bu'an taatehu olaantummaa diinagdeedhaa waan qabataniif diinagdee saniin abbaa siyaasarra jiru sun duuba taa'anii mazawuraan sochoosaa angoo siyaasatis yoo kadhaban taate angoo diinagdeetiin olaantummaa barabaraa godhuudha barbaadan. Gama isaaniitiin kana karoorrii fi qaban. Karoorri gara Oromootiif qaban hoo maali? Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa dabraan wanni isaan beekan tokko jiru. Abbaa irrummaa biyya san keessa jiruuf olaantummaa gartuu takkaa biyya san keessa jiruuf yeroo hunda balaa kan ta'u Oromoo. Maaliif? Madda diinagdee guddaadha. Diinagdee biyya sanii inni guddaan Oromiyaa irraa waan dhufuuf. Oromoo irraa waan dhufuuf tokko. Political capital takkaahu jiddugalli siyaasaa biyya sanii Oromiyaa keessa waan jiruuf uummanni Oromoo saba bal'aa waan ta'eef uummata kana saamanii jiraachuudhaaf olaantummaa fi qabsiisuudhaaf uummanni Oromoo the biggest threat mul'ata jechuudha. Kana furmaata itti fiduudhaaf Oromoo neutralize gochuudhaaf humna isaa cabsuudhaaf karoorri barbaachisaa ta'e Oromoon akka political society akka hin jiraanne tokko Oromoon humna diinagdee akka hin horanne gochuudha. Master planning Finfinnee qonnaan bultoota keessattuu naannoo siyaasaa san jiran buqqaasuudhaan ni facaasa. Yeroo facaasu diinagdeedhaan qofa hiyyeessan godhu. Akka humna siyaasaatti hin ta'u namni ka socho'uu danda'u yoo aadaa qabaate, yoo madhaamaatiin walitti hidhate, yoo ardaa qabaate, yoo utubaa qabaate namni lafa isaatirraa buqqaanan gosa isaa keessaa baanan facaanaan humna siyaasaan ta'u political community ta'uu hin danda'u. Yoo waliin dimshaasheessinee laallu master planning wanni wayyaanaan fiddeef tokko olaantummaa saba isii jaaruudhaaf olaantummaa kana jaaruudhaaf immoo gufuu guddaa kan ta'u saba Oromoo waan ta'eef saba Oromoo diinagdeedhaan hiyyeessitee maxxannee ofii gochuudhaaf akkasumas immoo saba Oromoo hiddaan buqqaaftee aadaa isaa diigdee akka sabaatti daaraa gootee hurreessitee ummata tokkummaadhaan ka'uu hin dandeenye waloon isaa hin jiraanne gochuudhaaf master planning jechuun hiikansaa kana jechuu kana hubachuun barbaachisaadha. Oromoon kana hubate wanni Oromoon ka'eef wanni Oromoon waan kanarratti ka'ee mormeef tokko wannummaan Oromoon biyya san keessa qabu wanni Oromoon qabu takkittiin dachii waan taateef dachiin takka lafti dubbii lafeeti hoggaa jennu wanni inni qabu sani wanni rabbi isaa kennee sani wanni ilmaan fi dhaalsifattu sani kabbaa fi dirrallee dhaaleef sani daldalatee akka hin deemne sirnoonni dhufaa dabraan dhoorgaa turan warshaa akka hin jaarranne saamamaa ture wanni harka turte dachii qofa turte dachiin harkaa baanaan eenyummaan isaatis waan diigamuuf namummaan isaatis waan dhabamuuf sanyiin isaa akkuma gosoota gullallee eeggaatitti waan lafarraa dhabamuuf kana hubateef falme. Lammaffaa
wayyaaneen godhaa jirtu kun akka isin fagorraa laaltan kanaami ifa guyyaa guyyatti adiitti ummata irratti hojiirra oolaa waan jiruuf ilmi gammachuudha osoo achi hiyyoo ilmi gammachuu kabbaan isaa dhalaatiin guddise injinaan hoggaa irra yaa'an kabbaan isaa kafana itti uwwisee loon elmee guddise warra kalee isa injinaan wajjin dhufe ashkara hoggaa ta'u arga jechuudha deeyli kan argu ummanni Oromoo. Kanaaf ummanni Oromoo hin ta'u jedhe ni mormate mormeet tokkummaadhaan ka'e tokkummaa kana keessa sochiin tun dhufte jechuudha. Hamma yoo jee waan wal dura dhaabbannaa irratti adeemsa qabsoo hamma ammaa dhimma kanaan wal qabatee godhame takka lamaan laaluun barbaachisaadha. Akkuma beektan qabsoon kun bara 2014 eegale. Marsaan maaster pilaanii wal qabatu tun. Marsaa keessatti wanni argame tarsiimoon hojjetame maali ka jedhu hubachuu barbaachisa. Marsaa san keessatti ilmaan Oromoo sirna san keessa jiran akkuma baay'ee isaa jedheen gadda ittanaa aadaa isinitti himetti jalaa fashassuudhaaf hambisuudhaaf lafarra harkifatan fuula guuran ni didan itti hammaannaan ummatatti as baasan ummanni harkaa fuudhee barattoonni kibriita ta'uudhaan qabsiisuudhaan sochiin jajjabaan bara 2014 keessa godhame. Wanni injifannoon achirraa argame garuu framing the question gaafiin sun maali? Dhimmi kun maali? Oromoon maaliif falmuu qaba ka jedhu Oromoo jidduutti waliigalteen Oromoo jidduutti wal hubannaan akka dhufu ummanni biraas akka hubatu godhe jechuudha. Naareetiin qabsoon Oromoo dhimma kanarratti tokkummaan akka uumamu hubannaan akka uumamu injifannoon irraa argame 2014 kana ture. Bara 2015 keessa haalli sun yeroodhaaf ni qorre. Oromoon mo'ameetii miti. Ajjeechaan Amboo fi bakka adda addaatti godhame Oromoo kolaasee manatti hin deebifne. It was a tactical retreat. Barbaachisaadha ture. Maaliif barbaachisa? Tokko sochiin barattoota jiddu galeessa godhate sun gara ummataatti bahuun barbaachisaa ture. Gara ummataatti bahuudhaaf dhimmoota kanarratti hubannaan jabaan ijaaramuun barbaachisaadha ture. Sanitti dabalatee immoo hammeenyi diinaatis mul'achuun sobni diinaa ifatti bahuun barbaachisaa ture. Yeroo sanitti diinni kittilayyoota ofiitti fayyadamuudhaan isin hin mari'anna jee ummanni ni mari'ateen hin barbaannu jeen deebisee hojiirra oolchina jee itti dhaadate. Kanaaf injifannoon guddaan hojiin guddaan bara 2014 hanga 2015 hojjetame dhimma kanarratti ejjannoon wal hubannaan waloo akka godhamu hojjetame jechuudha. Erga kun hojjetame booda bara 2015 sadaasarraa kaasee sochiin kun bifuma isin agartaniin deemame. Marsaa lamaan deemnee jirra hanga ammaatti. Marsaa duraa irratti wanni argame maali? Marsaan sadaasa hanga muddee hanga dhuma baraati irratti argame maali jennee ilaaluun barbaachisaadha. Mitoloojii takkaahuu hubannaa dhabuu qabsoo Oromoodhaa danqaranii turan. Caccabsuu ture. Kana keessaa tokko Oromoon tokkoo miti, Oromoo waliin taatu, Oromoo waliin kaatu ka jedhu kun ka diinni gamaa gamana nutti buufaa ture. Ka uf keessatti illee afuufaa turre san qilleensa kijibaa san uf keessaa baasuu ture. Oromoon bifa nu hurifachiiseen bifa namoota keenya rafaniis dammayseen yeroo gabaabaa keessatti gandoota nuti maqaan beene keessatti bahaadhiyaan kaabaa kibbaan baadiyyaa magaalaan manneen barnoota hospitaalan sochii babal'aatu godhame. Tokkummaa hoggaa deemu tokkummaa naannootii qofaa miti jechaa jirru ammasitti. Sochii sabaa mass movement kan Oromoo hunda ammate ta'uu mirkaneesse. Akkamitti mirkaneesse? Akkuma reefu jeetti hawaasa keenya baadiyyaa magaalaa hunda sochoose. Profeeshina takka ogummaa hunda sochoose. Doktoroonni ni hirmaatan. Hojjettoonni mootummaa ni hirmaatan. Qonnaan bulaan shimalaan ba'e, barataan qalamaan ba'e, doktoroonni as ba'e. Kanaaf Oromoon
bifa hundaanuu yoo shalagame bifa hundaanuu yoo shalagame dantaa fi irratti kayyoo fi irratti tokkummaan ka'ee diina tokkummaan hurgufee hafuura itti kutuu akka danda'u agarree jechuudha. Kalammataa wanni ummata gabroome ummata cunqurfame cunqursaa isa jalatti abbaa irree jalatti akka oggolu akka tursiisu godhu osoo beeku osoo gabrummaa isa dhukkubsitu osoo aaduu isa tursiiftu sodaadha. Mootummaa sodaa wal sodaadha. Baatii takka keessatti wanni Oromoon godhe sodaa ama dhibbaa ol irratti tuulamte baatii takka keessatti mormarraa maratee alatti darbe jechuudha. Arguun ooltan viidiyoolee sana waraan hanga funyaanitti hidhatee itti dhukaasu ijoolleen Oromoodhaa dura dhaabbattee waraana wattaaddara qawwee qabu fincaansifte ilmaan Oromoodhaa kun onnee jechuudha. Ijoolleen Gandabarat, ijoolleen Mandii, ijoolleen Hirnaa, ijoolleen Adaabbaa saboo kun jarri Oromoo warra biraatiin dhufe hanga jaanitti diina raaftee jechuudha. Ilmaan Oromoodhaan tokkummaadhaan kaatee tooftaadhaan masakamtee diina rifachiiftee alagaa cinaadhaan ulaaluu sodaa keessaa baafteeti inda Oromoo jechuu jiraarra. Yeroo dheeraa ilmaan Oromoo nu keessattis alattis kajaamu sabni biraa maal wajjin hin kaane ummanni biraa maal wajjin hin kaane jaama wannummaan wajjin hin kaane arbaciise turre arbaciise yoo laalan guddaa yoo tuqanii socho'u warri silaan luunaatoo ta'ullee warri silaan wajjin ta'uu qabullee nu tuffatee ture. Hoggaa arbisuun bakka takkatti osoo diinni hin argin osoo ollaan hin hubatin ka'ee diina hurguufu xiqqaa guddaan bahaa kaabaan kan umarsee jiraatu kan wajji nyaatuu fi kan nyaatu jettu saba Oromoon maal fidde jee jechuudha. Waan biraa yoo dhabne waan biraa yoo dhabne sochiin hanga ammaatti godhame ummata naannawa keenyaatiin ummata addunyaa gidduutti nu kabachiisee jira jechuudha. Wanti biraa yoo dhabame wanni biraa yoo hanqate wanni biraa yoo hanqate mataa ol qabannee deemuu dandeenyee jira. Kanammoo ilmaan Finfinneedhaatiif beeka eenyu ol ijoolleen Finfinneedhaa hoggaa baatu galtu taqaanfattee deemtu arra taaksii keessatti lallabdeeti haaso'iti jechuudha. Alaan golchita. Kanaaf marsaa duraati irratti sadaasa hanga muddee tokkummaa teenya mirkaneeffanne sodaa keessaa dhabamsiifne kabajaa ifitti horree jiru. Jidduudhaan qabbanaa'ee qabsoon waraana 50,000 fideetitti naqe. Regular army, federal police, Oromia police, local police osoo hin dabalatin 50,000 regular army. Ka konkolaataadhaan fiduuf dadhabnaan helikoophteraan itti buuse. Ilmaan Oromoo dhuma waggaa irratti tarkaanfii isiin fudhatteef tuba deebi'a laala. Yeroo inni waraana buusee Mandii fi gobbaa fi sinaanaadhaan buusu funyaanuma isaa jalatti sulultaatti daqiiqaa 30 keessatti karaa bikka 50 muranii waraanni wayyaanee bahaa gala akka dhabu akka waan biitti weeraramteetti warri wayyaanee Finfinnee keessatti akkasii boontee ilirraan garagaraa nama laaltu bikka seentu dhabdeeti waan deemu jiru wallaaltee helikoophitara ergite jechuudha. Ilmaan Oromoo saniin waggaa dhumaa raawwatatte. San booda duula marsaa lammataatiif baname. Maaliif baname? Yeroo tokko tokko diinni hoggas tuffate. Waan gaarii. Eega rifate booda
qabsoon shushum jennaan mo'adhe jeeti geeraree kittileyyoo isaatiin fidee 100% je dhibbatti cabsinee jira je kittilayyoon isaanii Muktaar jedhamu. Edaa akkasiidha jetteen ijoolleen. Hirnaatu itti dhoose. Ilmaan Taaddee Birruu osoo waraanni achi dhaabatu osoo agaazii hulaalaanu agaazii fuudhanii jala dura dhoriyan waraana agaazii jala ceetachiin beeytuu miidha jirri hoggaa bishaan achi ta'u bishaan itti cufanii makiinaa jalaa gubanii ol deebi'anii paarkii mallasaadhaa fuudhanii ibidda itti qabanii naa bilbilan. Ibidda bilisummaadhaatu oommifataa jirraa gabricha gabroomsaa kana gubnee jiran jechuudha. Dhibbatti mo'adhe jee hantuutuma baarree seentee ta'e jechuudha. Ilmaan Oromoo hafuura walii galfachiisaa yeroo humna isaa xiqqaa guddaa buusee torban kun ta'eetii fi sadan sooddoo cabsee je'ee irra baasetti ilmaan humbannaa ka'uudhaan diina sila haaraan galfadha yoo hafuura itti kutte jechuudha. Maalumaa nu dhalate jee. Kanaaf akkuma yeroo ammaatti agartanitti diinni mala dhabee balaa itti buute wallaalee wal nyaachuutti jira. Firoon isaan immoo ka yuuroo fi doolaaraa si erguudhaan yartuu nurratti goobsaa turan. Balaa maaltu bu'ee jedhaniiti emergency meeting mandee as deemu kana taa'u jiranii jechuudha. Oromootiin yeroo biyyaati baatii lama dura Oromoon addunyaa biyya 28 waliin qabdeeti hollachiitti jettanii namni yaade xiqqaami. Ilmaan Oromoo tana isinii goote jechuudha lubbuu miti. Reefu Sudaan Oromoo keessa du'e hoggaan isin jiru fakkeenya dila isinii kennuu hin danda'a. Magaalaa takka keessatti manni hidhaa guuteet addaraashni guutee hin beekne poolisiin numa seensifti nama numa edaa namni useetuma itti dhabu jira seenee guunnaan boodarra mataree isin nurraa deebi'aadha mana hidhaatirra. Oromoon durii dheessiti amma hidhaa dheessiteetii itti guutte jechuudha. Kun dhugaatti yeroo ilmaan Oromoodhaa dhugaa ufii baafachuudhaaf sodaa irra aanuudhaaf tarkaanfii jajjabaa itti fudhatan waan ta'eef baga jiraattanii tana agartan. Keessattuu manguddoonniif hayyoonni Oromoo biyya alaa kana turtan. Amantii damman kanatti yeroo qabsoon Oromoodhaa gaaga'amtee ilmaan Oromoodhaa addaan hiramtee xaariin teessan cilee bishaan buutee isiniif fakkaate. Yeroo sanitti warri mudhiin isin jette warri qalbiin isin cabde rabbiin isin tursiisee kana arguu keessaniif hedduun gammada hedduun gammada. Egaa gara fuulduraa maal godhamuu deema? Qabsoon tooftaa jijjiirrachaa bifasii jijjiirrachaa itti dhufti. Akka inni amma booda hanga ammaa jirus tooftaa garagaraatitti fayyadamaa yeroo takka mataa yeroo takka garaa yeroo kan miila rukutuudhaan diina kana laamshessuu dadhabsiisuudha. Diinni kun waraana 300 qabu. Diinni kun Chaayinaa, Raashiyaa, Ameerikaa, Awuroopaatu deeggara. Ilmaan Oromoo immoo dhugaatu sii deeggara. Ifii wal deeggarti rabbii bira jira laaffifnee waliin lafaan dooyina jechuudha. Adeemsa kana keessatti adaduma humna diinaa laaffisaa laamshessaa deemnuun humna teenya immoo jaarrachaa deemuudha qabna. Kana yogaa jennu tooftaalee hangammaa hojiirra oolan jajjabeeffachaa tarsiimoo yeroo gabaabaa fi dheeraa baafachaa siyaasaa teenyas tasgabbeessaa karaa mooraa teenya gara tokkotti deebisuu fi sirna kana kuffisuu qofa miti. Sirni kun ni kufee jira. Sirna kana booda
Oromoon wanni qabsooytuuf gufuu birraa kaasuu qofa osoo hin ta'in gufuu san booda imala milkiidhaa deemuudhaaf. Eega sirna kana kuffifne booda, eega sirna kana mancaafne booda sirni siyaasaa dhugaa Oromoo ama 100 oliif saamamte. Ummata Oromoo ama 100 oliif hayti isaa saamamte tuffatamee dhiitame kana dhiittaa sirna biraa jala akka hin galleef siyaasaa teenya tarsiimoo teenya wal qixxeeffachaa mala keenya qulqulleeffachaa deemuudha qabna jechuudha. Yeroo lachuu wal bira deemuu nu barbaachisa. Eegaan amma siyaasa irraa dubbadde waa'ee dirqamaaf hojii kiyya ka foormaalii dubbachuun yoon dubbadde malee Profeesar Mahammadii fi Mahammad Abdul Faan dhiisanii shoorri OMN qabsoo kana keessatti maal ture ka jedhu xiqqoo faarsuun qaba jechuudha. Agayni OMN itti ijaarame kubeeyta qilleensa Oromiyaa bilisoomsuudhaaf kana hoggaa jennu miidiyaa ilmaan Oromootiin ijaaramee ilmaan Oromootiin utubamee diinagdee Oromoo qofa irratti hundaa'ee kijibaa fi shira diinaa saaxiluu dhugaa Oromoo immoo bakka dhokattee ol baasuudha. Waggaa tokko amma waggaa lamaan dabre kana keessatti hojii kana humna teenya ol hojjenne yoo jenne waan hedduuf dhaanna natti hin fakkaatu. Sanitti aansee akeenyi OMN tokko ilmaan Oromoo sammuu isaanii bilisoomsuudha. Kanas ka bilisoomsinu akkuma reefu jeetti kijibaa fi dhara diinni dandaaru shira diinni lafatti moo'u dhugaa Oromoo dhokatte yoo ol baafnu taate Oromoon sammuun ni bilisooma. Sammuun ni bilisooma hoggaa jennu dhugaa fi beekee dhugeeffata. Haqa jala saamamte beekee as deeffata. Ilmaan fi addaan facaate sun takka ta'uusii beekee wal barbaadee harka tokkoon wal qabatee ol ka'a jennee waan abdanneef waggoota lamaan dabre kana keessatti hojjechaa turre. Kan hoggaa jedhu hojjennu tarsiimoo miidiyaa qofa osoo hin ta'in bifa adda addaatiin jaarmaalee ilmaan Oromoo qabsoo gaggeessaa jiraniif walitti hidhachuudhaan waliin karoorfachuudhaan waliin mari'achuudhaan hojii saffisaa hojjenneen dadammaqiinsa du'a sodaadhaa tokkummaa kabajaa Oromoon arra horatte kana fiduu keessatti shoorri OMN guddaadha yoo jenne ammas waan guddaa irratti hin fakkaatu isin ragaanuu baatan. Hojii OMN hojjete kana firaa'aaliin sabni Oromoo itti gammade itti boone nuu dabala jedhe. Diinni garuu itti aare itti dhagaame tarkaanfii adda addaa nurra fudhataa ture. Yeroo 13 nuu gure tarkaanfilee ifatti amma ibsuun hin barbaachifne lubbuu namootaatii fi nageenya namoota wajjin hojjetanii irratti dabalatee tarkaanfilee bifa adda addaa fudhachuudhaaf yaalii godhaa ture ijoollee biyya keessa jirtuuf taalaatti illee. Tarkaanfii bifa teeknikaatiin nurratti fudhatan irra aannee hoggaa deemnu diinagdee nama keenya irraa saameetti fayyadamee saatalaayit irraa nu buuse. Diinagdee sanis tooftaan hoggaa irra aannu